ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ Tomi qaaliyyee ulfaadhu nalla kaaya jireenya kan koo jiraataa jira. Maal hin dhabeettamme yaaddi qaalaadha ilmoo dhalee ilmoo guddifataa biyyarraa bahe ta'a. Maal hin beekta baagiraawundii fi yaa ilmoo dhalee biyyarraa bahe ta'a. Yaa kaadhimaa namaa ta'eetiin kaadhimaa namaa ta'ee qalabatii namaa qaba ta'a. Bar kaadhimaa namaa ta'ee qalabatii namaa qaba ta'a. Jaarsa lafaa qaba ta'a. Dirqama asirra bahee jaarsa kiyya kunooti. Faantiin tiyya kunooti. Sireen tiyyas kunooti. Akkunooti jaarsa kiyya luuzii godhaan, jaarsa kiyya lukkuu affeelaan, jaarsa kiyya kana godhaa jiru. Kunooti ilmoon tiyya. Kunooti maalinki ilmoo kiyyaaf jaarsa kiyyaa waliin dirqama asirra taa'uu qabaan akka nama salbaajii karaarra badhifateetitti. Dirqama isin na baruu qabdani paaspoortii jireenya kootii. Dirqamaa sun gizee aan ulfaa'us arguu qabdanii. Dirqama صلاة المغرب osoo kashalabbii akkasin na yaaddanii fi duriyyee akkasin na yaaddan sal shalallaxee akkasin na yaaddan abbaa argeewwanii dhiiraayyuu kan gizee heloo jedhe sagaleen isaa jechuudha. Heloo gizee jedhe sagaleen isaa gannabuu malee wajjin kaase isaa haa jedhee nu waliin haasa'u. Gizee chaatii itti barreessuyyuu chaatiin isaa yoo nannaafaqne chaatiin isaa yoo natti hin tolle wallaahi rabbi aliisa kakadhee wajjin haasa'u. Dhiira gizee gowwaa gizee manni chaatii sii godhu beektaa bar. Gowwaa jechuudha. Fadhiidoo jechuudha. ABC3 kan keessa dhoofachuun benni hicciti nyaachuu hin benni jechuudha. Gizee assalaamu alaikum jettee wa alaikum salaam inni si deemu san irratti gowwaa achumarratti argatta. Chaatii ka wajji godhu iyyuu miti bultii siree irraati miti. Chaatii ka wajji godhu iyyuu chaatiin isaa gizee nanaafaqe 2-3 deebi'etti barreessa. Gizee chaatiin isaa sunnatti tole. Assalaamu alaikum dhiira tokkotu barsi kofalchiifti bara. Kanaayyuu walii hin beektan qaawwuma qabdanii feerumtan malee tanuma rabbiin isinirra kaa'eedhaaf feerumtan. Mana keessatti shuumoo akka xaffilanii jaarsa keessanii kennan hin beektan. Jaarsi maal akka ta'eyyuu hin beektan. Jaarsi maal akka ta'eyyuu hin beektan. Deemaatii jireenya mataa keessanii jiraadha. Keessattuu dubartoonni. Warroonni dhiiraa immoo jechuudha. Otteen ananii tokko. Ani yoo dhiira jedhu hundaa miti. Dubartiillee yoo jedhu hundaa miti. Warroonni kabajaa naa qabdanii warroonni harki keessan gizee koomentii barreessisan kabajaa qabu akkasuma kabajaatitti ta'a. Otteen jechuudha. Otteen ananii jechuudha. Qumbaan ananii. Ka dubartiin ottee ananii sitti kenniteetiin gabaa dhattee si biraa deebitu. Sargii bultee si biraa galtu. Ka jaartiin tantee si mana keettee ilmoo waliin miizee namaa bultee galtu. Niitiin tantee si mana keettee miizee bultee galti. Ati mana jirtaa barra. Ati kabeelloo uffatee fuudhee mana jirta. Isiin tasuufii uffattee si fuute eessa jirti? Sargi jirti. Jaartiin tantee eessa jirti? Abdalla. Sargi Mahammadii miizee ta'uuf lixxe shaakalarra jiran. Kabiraatitu shaggooyyee shaakalsiisaafi. Shaggooyyee kasaa kan shaakalsiisu tirrii ka waliin taphatu mudhii qabatee kabiraati. Inni buddeen masoobii keessaa bichaa hin dhabin. Buddeen masoobii keessaa hin dhabin. Homa galli qibsu hin dhabin. Aadii rakkoon qaba. Jaartiin isaa salaata fardaa humar. Heerii ufi keettee yoo baateetiin qachaa bultee galte homaa rakkoon qabu. Dayyuusni jechuudha.
gadhiin itti warradha yan manuma ta'a. Gaafa haadha faatee arge garuu koomentii godhuu ni danda'a. Gaafa haadha faatee arge koomentii barreessuu ni danda'a. Waa warra wal fuudhirraa haasa'uu ni danda'a. Bakka kana dadhabne. Thank you. Warroota kana dadhabe. Warroonni laayivii dhugaa. Jireenya riyaalitii. Argitanii? Tiruu laayif jedhamu san. Laayiviidhaaf laayifiin garagara. Jira lafarra jiraataa dhusan takkaa ofirraa hin dadhabne. Tan abbaa manaatii kabajaa qabdu takkaa ofirraa hin dadhabne. Warra kaartoonii harma kaayate harmi kiyya kaartoon hin taatuuf malee xuutmaa harma kiyyaa fuudhee asirratti isin agarsiisa. Warra kaartoonii harma kaatee kaartoonii waliin dafqaa oolu. Kaartoonii hudduu kaatee kaartoonii waliin dafqaa oolu. Ana furde qaamni kiyya akka asii rabbiin asii na furdisee akka qeensa lukaatiin na baase bakka takka bakka irraa qaanfadhu takka hin qabu. Bakkuma takka bakka qaama kiyya irraa qaanfadhu hin qabu. Uceen ol qabadhee nama keessa oolee gala malee garaa jalaan eenyu kaameraan irra qabe. Abbaa barbaadee wajji suuraa ka'ee gala. Haadha faatee suuraa wajji hafaan oolan ookee jedhee abbaa barbaadetti. Akka dhiiraatiin ladda dhaabadhee fedhu akkanatti jechuudha. Fedhu akkanatti akka barbaade dhaabadhee suuraa ka'ee gala. Bas suuraan suuraadha. Bas suuraan inni maqaan isaatu suuraadha. Suuraan suuraadha. An suuratti namanu warra suuratti amanu. Jaarsa jaartiin takka suuraa tokko hin kaane wal qabatanii akkana wal hammatanii ati akkasiin maana nammattu akka ebeluu sanitti maal kunniin illee akkasumaa miti ani maal sirraa hir'ise ani maal sirraa bate akkasiin warra jireenya suuraatti amanu suuratti amanu jechuudha. Dhaloota suuraadhaa ka suuratti amanu. Deemaa siree nama lakkaayaa yalla go jireenya nama lakkaayaa deemaati. Akkana dhaabbadhee yoo hafe anini kabajaa kiyyaan bichaan jiraachuun fedhaan bas. Osoo nama duriyyee bakka argitee qamaa deemtu bakka argiteetti shiishaa harkisaa deemtu bakka argiteetti wannoo taateeti ani yoo tana dubartiitu na salphisaa bar dubartiitu miidiyaa irra nagalcha. Osoo nama bakka arge dhaabatu taateeti. Caammaa luka keessa kaayate hin laallanne taateeti dubartiitu miidiyaa irra nagalcha. An nama bakka seenuuf bakka taa'u bakka taa'u laalladhee ka'ee taa'u jechuudha. Teessoo bichaa ta'e bira gadeen laalladhee ka'ee taa'a. Gizee taa'u laalladhee taa'a. An nama akkasiiti. Abbaa hojjechi rabbiin nama hin godhiniiti. Nama akkasiiti an. Nama gizee biyya kiyyaati iyyuu jechuudha. Namatu na beeka malee biyya kiyyattu iyyuu an nama hin beeku. Namatu na beeka. Gatii abbaa kiyya beekaniif namatu na beeka malee gatii hangafa abbaa kiyyaa ta'eef namni na beeka malee an nama hin beeku. Biyyuma dhaladhe keessattu iyyuu. Mana abbeeraa kiyyaatiin mana abba lammicha abbaa kiyyaatiin alatti mana biraa hin beeku. Biyya bahee koyeetu waggaa 10 taa'ee osoo guyyaa takka sargira jedhee manarraa lablab hin jedhini bahee biyya kana dhufe. Guyyaa takka argitanii beektanii ijoolleen koyeetti jala kana jirtanii. Bahee deemaan argitanii beektanii waggaa 8. Waggaa 9 waggaa 10. Argitanii beektanii. Waggaa takka bichaa kafiila jalan hojjedhe warra biyyaan fide jala. Yoo xiqqaate waggaa 8 waraqataan ala waggaa 8 waraqataan ala hojjedhe. Waraqataan ala jechuudha. Waraqataan ala waggaa 8 ala hojjedhe osoo guyyaa takkitti poolisiin dallana utaalchisin osoo guyyaa takkitti poolisiin mana natti cabsite jedheetiin paantii gadee abaayaa bichaadhaan manarraa girgiddaa mana xaaraa manarra olii gadi hin fiffiigin biyya geeffadhee nagahe jedhee shaantaa kiyya walitti qabadhee osoo jaarsa haraamaa jedha poolisiin nana utaalchisin argitee jaarsa haraamaa bargargarii fireendii jala poolisiin jechuudha hudduu qullaa nan utaalchisin nagahe geeffadhee alhamdulillahi jedhee harka kiyya dhageetti kennadhee galuu barbaada biyya teessan keessaa jedhee gara biyyatti yaggala. Galee kabajaa kiyyaan jiraachuu jira ammas asitti. Ati waan barbaadde jedhu. Diqqoo waa aslii biran na arginaan akkas taate akkasi gadee yaa aslii akkas gadee haadha faate na fuudhu haadha faate na heerume haadha faate si fuudhu fedhu. Otte haati faate abbaa qabdi ardaa qabdi gosa qabdi. Hin jedhamu bara. Haadha faate na fuudhi hin jedhamu akkas. Sa'aatii ammaa jaarraa 21
توقع كيف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بريد دوتي أكم أصول البريستي تولا أرجيتي أصول البريستي تولا أنا إبلو جرام أصول البريستي تولا ناتاتي تانا آدي سي دي بيسي السلام عليكم وعليكم السلام إيه نجد أمتاني كلي نجد جارة الدمي توقع كيف جارة نمني كان أول برو جتشو بيرا تريرا جارتي دي الله فولي جدا تريجر gadaa jilbaan dallaa namaa dallaa jala deemanii dubartii barbaadan bira tarreera gadaa xalayaa barreessaniitiin waraqata keessa kaa'anii nama kennan san bira tarree jirra akkasii bira tarree jirra gadaa hiriyyatti ergan bira tarreerra gadaa nama tama ofii sukkuumatan ta'a gadaa ofii qaawwa ofii abbammaan cufatu keessa jirra jechuudha. Kasih ta'ee kasitti tolee jedhe dhattee heloo jetteeni wal bartuun keessa jirra malee gadaa hiriyyatti erganii fi gadaa nama no fuudhi mi'aat fate no fuudhi si fuudhuu fedhe yookaan haati faatee suuraa kiyya fiddee atasirra qilqil goote laayikiidhaaf fooloo ittiin barbaadattee fi haati faatee na jaalatee jira poosti na godhe na jaalattee sanii poosti na goote walla. Mana jaarsi keessa fidee profaayilii isin kaannaan isin jaalata jechuudha bara. Gisee jaartii birootitti dawwalee isin jedhu siisteriitii yaa tama nama saanuuti bara. Suuraa profaayilii kaayatee kalaas tabiraa hin janaajjanu isii malee tabiraa hin beeku bara akkasii bara. Isii malee tabiraa hin beeku suuraa isii profaayilii irraa qaba. Jaarsi isii amanamaadha. Jaarsa addunyaa tanarratti hin jirretti heerumtee bakka. Suuraa si hojii kaya kan ititi si on suuraa hojii kaya gizee achi deebi'eetiin jedhe lakki obboleettii ati mana masaanuuti jedhe si waakkata barbaachisaa taanaan jechuudha. Anjaarsa kiyya odoo waliin heerumneeti amma na bira ciisee osoo na biraa gadi baheeti ta inni na bira ciise san bichaa aamiin jedha malee gizee inni na bira baheetiin jedhe dantaa isaati maaltu na galchi gadi bahee miti. Gizee ol deebi'etti aamiin welcome bakka. Gizeen ol deebi'etti aamiin welcome. Gadi bahee kute kalaas maal faana bololuu faana rarra'uu. Ta gizee jaarsaa goliin jirtu qabaachaa akkatti dhiqatan hin beekne takkatuu jaarsaa goliin gadhiifti asiin kana baafatte. Kireemiin hin hafu. Beebii heerii baafatte jaarsaa wal gadhiifte. Jaarsaa wal gadhiifnaan kana baafatte. Kabiraa barbaaddi torbeeta kan geetta jaarsaa wal gadhiifte kuulii asirraa haga asiitti dibatte jaarsaa wal gallakkifte. Niitoorkii gootanii bar jaarsa kana niitoorkii bakka niitoorkii emerjensii gootan bakka emerjensii jechuudha. Gammadaan rabuunaan kabbadaa xab irratti kabbadaa rabuunaan ganamoon xab irratti ganamoon rabuunaan xab bakka emerjensii isinitti ta'e dursa gaafa tokko wal gadhiistan maaliirra gadhiise rakkinni kiyya maali ani maalirra badii qaba bultii tiyata jalqabaa keessatti roongi dandalageeru maali badii dandalageeru maali gochi dandalageeru maali badiin tiyya maali bultii duraa keessatti jaarsa kiyya bichaan achi kaa'u osoo hin taane anu hoo maal sirreessuu qaba. Ijoolleen ta'e jahanuu abbaa garagaraati. Yoo xiqqaate ijoollee lama yookaan ijoollee sadiitu abbaan isaanii tokko abbaa garagaraati. Rakkanni barsiisanii wajji. Jala kana teettee osoo argitu nadda wantu kana liqimsita. Hai. Keessattuu warri ani isin beeku dhaabadhaa. Warri ani isin beeku jechuudha. Itti dhiisaa kaawwalee uummata foolootti hamu. Mee deemaa tiktook irratti isin dhuftee mi'a durreen dakkiin sareen dakkiin laalaame. Sareen miliyoona 10 fooloo kan qabdu jira. Adurreen miliyoona 10 diddama 30 fooloo qabdutu jira. Adurreen biyya ambaati sareen biyya ambaa akka artisti Kadir Martuu baane jechuudha. Isin fooloo kana bar jahannata gootanii bar jahannata bakka fooloo kana. Akkuma dhibba jaha qaba waan akka natti fakkaatu natti fooloon. Feebasummaa kana ammoo jechuudha. Maasha Allah masaaf quddusiidhaaf Quraana Rabbii gootan bas.
مسمى تناس أبي فما سيس نفوت أجرا هذا أجرا مال دندتي كي يبيكم سكي مال بيت سي يوكا فولوكم تكاكب دهونغو دندتين كنكو بيكم سكي يوكا سكي فولوكم نبشان كب دهونغو مال بيت فولو كناف كنت باي موهي سربودا كونكا باي أوتي قوالا نبي ربي يلاتي nama kuma kudan follow gitti bitti godhe kana booda nama tokko jaartii ta'e follow godhuu hin dandeessu. Isa nama kuma tormatu follow deebisee nama kuma kudan follow gitti bitti godhe ama follow isaa cufatee jira jechuudha. Kana booda nama tokko follow godhuu hin danda'u. Jaartii tante follow godhuu hin dandeettu doqoroo. Osoo jaartii yoo argatte jaartii tante follow godhuu hin dandeessu. Ginya irra dhuftee koomentii na jala barreessuudhaaf halaqaadha jechuudha. Fazaaza. Jazba. awal dige sakana kanin dadam nebar wallahi takawon bi faqabuna narab sudu ko ma gatti tanati narab sakuno tan marabbi ya de tagi ze hatti sho osire raga dige de saloni jiru jechu luqatu osonya to rabbi ke sanya ta jechu ikuna tarbatu narab sabas faade ille ta mafula kana baka taful ma kana baka banna ta jufula gadi tada narab sa fula ke sallalu barbada fula ke sarifi fula ke wal birat tilalu barbada filteri ma kayat dati uftara rabsa enyuma ke sadibbe kubar endoat asibbe kubar filteri ya kayat duti ba Allah na rabsi warra enyuma ke saditi qafatu tada mal go ana rabsi ana si afota ay sa didde be fursi taso lesh na rabsi lesh waay kan go sirakes ato uma kan ke tin qanfanne uma rabbi si uma tin qanfanne ربي جاء حجبت ربي جاء دكت انت لك بجاتي سني دكت والله هاي انت لك بجاتي تهاتك موجته قدفت قصيتي با انا بان كلو كتيبا تهاتك موجته قدفت هاتك زي موجته سي قدفت قومت تنت تغزي اشار متا شل قلت يتصل هو الربا كان ديما كاسي غن امنتي بس سربا ما بيچاس موجته اكسيبر ليه قد باهي دي خومنتي برا سفولة كده انجزيها ديته انا حاتي يا كبجان قدفت انت لحاتي كبجان قدفت مال قد اميديها الرئيسي وري ميديها الرئول وبرت الميديها الرئول عملي انا امتي يقول طوطان قدفت ايه اساسي كنتو تسرع بإنسان جنوكا كله نما بالبلجاير ده ايه قبان ما شاء الله جلال كلها قبان حجابة وصو حجابة سنبوب بين الرأول كافتيتي حقا دار السلام تبتي قبين يسيفن دي كل أجل فانتي يو غرا جلان قبت يو غرا جلان قبتي يو ترفو قفت ترفو قفت يجو Muka jiraadha jireenya mataa keessanii jiraadha jireenya miidiyaa namni kamuu akka barbaade kolfee jiraachuu hin danda'a kanama bar maashaallah jedhanii lama seetanii heerumni jinnii maal ta'e akkas jedhanii waliin itti dhagahamne maal warra heerumee waliin rakkattan bas warra heerumee waliin rakkattan warra wal fuudheeyyuu waliin rakkattan بودي شيخ بودي سعاد الدبي أفر الله أكبر تزادني بودي زوجتن مسكين دي ربي هايلاند دي تقوتني ركفتني تقوتني ركفتني كارت تقوتني ركفتني كارت تقوتني ركفتني ما جرش بيا أراتي أيوكو يا أيلكو أنجي فيديو ناجر تدين جنة كلا لهنا كارد jiraachuu fedha barnaataachu lafa nakaadha natti tolee haala gaarii jiraachuu jira haala gaariitti tajaarsa kan kee irraa meexicha kuttee ofi hiite jaarsi paantii tantee kaatee taa'u mana keessatti tajaarsa irraa fuutee rarraafattee maratuu iyyuu waanaan jechuun rakkataa asirratti maal taate lubbu fikir Oye. Mantap.
harmallitti ofirraa dadha. Qabeerri filtarii tikeettee akka barbaaddetti garana guraan gurtu. Jaartiin filtarii ofii barbaaddu tikeetteetiin hidhiin diimaadha. Ta'e hagana gahe filtariidhaani. Nyaarri itti dabalame dubartiin akka barbaadde gootutu iyyuu filtarii dhiiraati filtarii dubartiin dhiirri beesila dhiirri maalirra laallama. Dhiirri kan laallamu sammuu bichaa laallama. Yoo jiraate waa qabeenya qabaachuu kanuma laallama. Kiisaa fi sammuun laallama dhiira. Maal godhu filtara ofirra kaattee asirraa azaanu goota. Ka osoo baratin osoo barattee kutaa kudhanillee xumurtee jiraatte duu baratte osoo barreessitu biyyaa baate guyyaa takka daftara gara addaan qabdeen barreesse. Osoo waliin ciisaniyyuu simmeetiin isaatiin fedhiin isaa fedhii lukkuu. Sarbarratti ganna mana qabar kakkatee sunneen hin beeytu ati lubbu. Ati irraa ol qabu shinshirii orora juhuni shinshiriiti balleessuun takka. Anatti maal gootaa dukkaan buugalchi sanas irraa dubbata. Madaa kee hin beeka. Ankaarraa barbaadde haati faate Maammadoo jazba safaratti gannan naquun barbaaddu. Na alatullaa alaikum sirraa galeemu. Nama bara asli bira dabarsanii bara warra wal fuudharraa maashaallaan jedhanii maashaallaan jedhan amma warra wal fuudhe beeka samoona kana ajandaa ta'eef kanarraa fakkeenyaaf maakii maafi ibsaarraa maakii waan irraa himat dhabanii filtariin kaayattu mikiyaajiin dibattu alhamdulillah jechuudha argite kabizaat xinaat jedhan san qabdi san keessa waan irraa himat dhabanii gabaabbinaan qaf godhan. Ibsaa jechuudha rabbiin kun olaal kan jira miti leemman suuraa ka godhan jedhan kana godhe rabbiin laqatti godhe gadi uume waa takka itti hin dabne asiin garaa kana keessa of godhee achi baasee luka paastaa hin goone jechuudha garigariin faati bar akka waan asii gadiin sibiila aartee wayii kaayatee jira bar aartee sibiila wayii kaayatee kun gemesh. Sibiila akka anaa kana fa'a jira dhugaa jette hayyee. Bineensa goojjaba'u jechuudha bar gemesh garaa keessaa achi bahee. Udduun akka baangaaliitti keessaa hoof akka beeraatitti dabbaa baase jechuudha. Asitti harma baase barnaatatu deemaati galgala loomii dhugaa rafaati gizee ganama lafaa qaatan kuushaappii takka bu'a. Jaartii teessanii waliin gizee raftan sunuu kuushaappiidha sanuu iyyuu gajjabeessa. Wallahi dhugaa isiniin jedha. Amma waan irraa himat dhabanii caammaa Faransaay gatee dhufe caammaa Faransaay gatee. Selepeerensu yoo xiqqaate bar doolaara meeqaan bitamte jirti bar meeshaa gatii qaalii sadiin bitame. Baqa ka isin beeku ka ati beektu ka jaarsi kan keellee beeku goorta maasaraatti galchaniitiin kaalsiitti galchanii gizeenni kaalsii uummata keessatti ol fudhate fuuruun kaalsii isaa funyaan nama guutufa. Fuuruun kaalsii isaa. Beerri akkasiin jettu bara warra kopheen jaarsa isii akka saree duutee ajaa'ibu. Wallahi fuuruun gizeenni keessaa ol fudhate. Kaalsiin kabiraa caammaan kabiraa bira taa'uun nama dhiba. Deemii fi gisee jaarsi kan keessa biraa gabbahu caammaa jaarsa keetiitiif kaalsii jaarsa waan biraa hoo dadhabde jireenyi hundi yoo sii guute kaalsii jaarsa keetii caammaa jaarsa kan keetii irraa xaxxaragiiti maal godhiti jaarsa kan kee mana irraa gabbaa.